Caffee. Yeah. Caffee. Yeah. Ifama mucaan suuraa profaayilii irra kana beektaa argitee takka miidiyaa irratti dhiyoo kana. Hingar. Okay. Arge Mucaa kana garoon. darasaadha. Awwadaayitti quraana rabbi qaraa. Maatii ilaaluudhaaf deemee akka maatii fi odeeffannoo miidiyaa gubbaa jiru milishaan rasaasaan dhooftee ajjeefteedhaan. Kana jechuun abiyyuutu dhaqee ajjisiichuuf osoo hin taane mee waan kana irratti maal jedhe darasaan rabbi maatii fi dubbisuudhaaf kana icciitii addunyaan guutuun beektu miidiyaa gubbaatti akkamitti akka argamu beeku. Awwadaa itti barataa majlisa Sheekh Jamaal natti fakkaata. I think rabbi rahmata godhuu fi naannoo kam akka ta'e hin barre garuu maatii abbaa fi haadha ilaaluudhaaf deemee darasaadha miidiyaa hawaasaas ni fayyadama. Akkuma inni galeen gaafii tokko malee rasaasaan dhahanii ajjeesan. Inni ganda isaati. Adda barigaa. Naannoodhuma barataa awwadaa barataa ganda Jechuun bakka itti jeesan. Bakka itti jeesan. Harar galita ijoolleen ni beekan warri hin beektani warri miidiyaa kana laaluu jirta warri laayivii gubbaa jirta mucaa kana. Beena aniyyuu garuu mucaa dhaloota isaan beeku malee hordofaa jirra akkaataa isaa hundayyuu dhageenyarra hordof. Yoomi ta'uu wanni kun eenyu Eeyidan? Dheengadduma guyyuma takkam guyyuma lama dura. Okay. Guyyuma lama. Okay. Yaa angan maal garuu. Mootummaan akka ajjeefte eenyuun ragaa ba'a dura waa meeqaatu jira bara ammaa adeeroo dubbiin mootummaan akkanumatti lafa. La abbaan fedha ajjeesu lubbuun dhala namaa ajjeefamu kun haqa gafachuu hin ta'u abbummaan fedha ajjeesu. Mootummaatu ammaa milishaatu ajjeese eega jette ragaa san qabatamaan mootummatti dhiyeessuu qabda malee akkanumatti gaa waa meeqaa jira adeeroo kashlabbee meeqaa jira mootummaa tana keessa. Andugaa siima. Kashlabbee mootummaaf gootee telefoona nama qunnamtuu jira. Tani siimuu jira dhageeffadhu. Namni keenya wanta ka adda baasuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa guututti mootummaa. Mootummaan akkana lafaa kaatee osoo waa takka hin balleessine si dha'uu osoo hin taane mana hidhaa si geessuu hin qabdu. Garuu waan kana addaan baruu qabdan eenyu ragaadhaa eenyu hogga mootummaan dhoyti eenyu achi jira waan kana ragaa addaan baafachuu qabdan. Baatanii mootummaa ajjeese yoo jettan waan hin taane maqaa balleessa taati. No, Oromoo ajjeesu maali dubbiin tun? Mee dhageeffadhaa? Wanta ka walii mootummaan. Obso Bresri. Okay, gati fufi obsee. Network kun qabdu maal obsi jetta network kun qabdu. Yetti ajjeefame. Garee nama ajjeesu jira bar garee akka ajjeesudha asirra maallaqni biyya biraarraa fandi godhamee ajjeeseeruma mootummaa tajjeete milishaa tajjeete raayyaa ittisa biyyaa tajjeete garee ijaarame wanni kun soba adeeroo dhageeffadhu waan ummata Eertiraa wajjin dalagu ummata Ejiptii wajjin dalagu ummata Shanee wajjin dalagu ummata Tigraay wajjin dalagu ummata Faannoo wajjin dalagu ummata kana waa laaqu jira adeeroo mootummaan lafaa ol kaatee naman ajjeeftu hittaa hidhaa si geessuu hin dandeessu. Biyya kana keessatti abbaan barbaade waan barbaade yoo karaawwate itti gaafatamummaa biyyi kun eenyurra ka jira. Egaa sani ummata shororkeessuu jira sani nu keessallee jira Oromoo keessa jirti. No akkasii miti abbaan qaamni barbaade yoo dogongoraa fi waan hin taane yoo dalage waan san ka duukaa bu'uu qabu odeeffannoo hawaasaa kennuu ka qabu abbaan fedhas yoo ajjisa dhugaa san as baasuu bar mootummaarra jira bar dhugaa yoo dubbanne maa irra dibnaa mucaa kana. Ana miti qaama kanat ajjeefamuun sirrii miti qaama sammaa hawaasni akka balaaleffatu hawaasni ajajee ajjeefamuu isaallee maan balaaleffanna rakkoo maal qaba kun. Ati maam milishaatu ajjeese jechuun hogga milishaan tun eenyu milishaan ajjeettu. Ani bara kan jedhe odeeffannoo miidiyaa gubbaarraa dhaga'een jedhe malee ani milisa gaawwan kana odeeffannoo miidiyaa arge. Himuu ittiin jarjarin kaa dura akeeka. Maaf inni nama odeeffannoo miidiyaa irraa fideen sitti fide dhimma kana kamitti ilaalta caffeen jedheen baran. Sani yoo taatallee milishaan nama ajjeessuun qabdu mee dhageeffadhu. Milishaan uummataaf anis kanumaan jedhee bara yoo qaamni biraas waan kana raawwate qaama san mootummaan duukaa bu'ee qaama yookaan maal jedhaniin kana wombadee fi qaama Mee waasiniimu naaf sagu takka. Laal dabar tokko bara muutu godhe takka ambaasadar muutu godhe takka bara OLF keessa ture takka. OLF kana namni
كأولا أولا ليسي خيتي أو اللف سينيك أو فرتين قرانا أو اللف إني قالوا كايو نتيف أولو أبلولو سونتاني أولا ساخا ولتبين كرميدو دافي لكي أو اللف أو نتيجو ديبيتي أولا ساخا نجيس وقود جيسو سوف إني رخاو موتوما داو جدلغا موتوما داو بساسا جان ورن موكتي موتوما سينيو أو اللف جيتي قتبولا هجار راقبو أجيسيچو أنا رانتنا إتوبايا توني أركادا جرو ركوتنا موتوبان بيتسقبيسي كنترول قولي بكا هندت نقابوسو وان دوركي جرا موتوبان كون يقولوا في لولا خيسي قالي لولا لما خيسير لولا ايكونومي بيقدسو دا لولا ماسي ورانا خيسيريجون خان خيس قرار كتيتي شفتان بكا هدو جرا أوروميا خيسي شفتان بكا هدو جرا شفتان ورا موتوما خيسا شفتانا غانغسترا ورا على خيسا ورا غانغسترا درجي سماسي والجاري غانغستر ورا خنا وري وان كان باللي سادا جرو فكات موتوما اكو هي درجه وان كان ايغا يو سان غولين جلد يبني فانا دوني دغات نباسون تموتوما دا سن شكل كلين قبض يو امو هركه موتوما تدو ايسي مثال جيسي وان كان يفايفت لفاون الدغاري it looks sensitive garuu dhugaa kana kana irraa baquun qabnu dhugaa kana kana innocent nama ijoollee rakkanaatu ni ijoolleen daa'imni ol guddattu ajjeefamu namni sababbi takka malee ajjeefamu kan akka excuse goonee gartee mootummaadha deeggarraa jennee bira kutuun qabnu kuni wrong sigalee mootummaan jala deemee du'a isaanii kan akkatti doon himuu yoo xiqqaate dirqama ta'a karaafin eenyu ambaasaadar Lalchafe ana kamata khiyati hakan sifi makuma madura motumma kana de garu fisi cubbu motumma qama motumma kana kessa ta'e cubbu motumma kana akka umri isaan dheeran ne godhu fi daba maqasa balleessu fi maqasa cabsulle namni dhugaadha motumma hinde gara jedhe cubbu akkana kana kada immani ka guddara gaggeeffamu ka xiqqara gaggeeffamu yoon eyni akkamit ijuma dinun fadhe balun de gara fi waan itti dhufuun dara deebisun sirri miti motumma jechuun biyya guutud biyya kana keessatti immoo qaamni gargara jiraachuu danda'a خموتما فكاتة دكاتة رفوجر إفان أكسادن كلتي كرجال رفوجر كنا يون إيه أكنومات يو إني وام بدبلس أكنومات جماعة دكان إفاني دعيريوته كن لغات بس ربي براتيس نما براتيس سينا براتيس شو بود جافي رامس جافي قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درا أنا سيدي جرا أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جافي رامس وعليكم السلام أنا شمان السلام والبي أبونا يا قبضة الحمد لله سبوتي ديوتنا سي موتوما مروس لقيتي إيسان دي بترو جلا هاي يجا يوم يا دي لقي لك وجينا قال لي نبني همشتنا جراي وي قرقل جراي ما دو قرقل ايه يجا baga jiraate beeta alaala amma ajjechaan akka oromiyaa tunfaan oromiyaa irratti amma mucaa reefuun tana hedar himu kuni awwadaay barateeti mucaan kuni ciroo qalla wanni teefetti deemu jira ciroo jechuu duuba minishaa tana hanga gartee qaamni mootummaa Abiy Ahmad agartee inni jaalana jaanii dogoggora waan gartee isa kana harka jalaa fuudhee akka inni umriin dheeranne amata torba guutuu ruma dalagaa jiran waan kanaaf ammoo Abiyyis akka nama tokkotti mootummaa federaalaati haalli takka gartee inni gama gubbaatiin tahee waa hedduu waan silaa dalaguu jira kana wajjin ammoo caasaan inni diriirfate kun hanga gartee gaditti ilmaan Oromoodhaa guyyarraa guyyatti wareegaa jira dirree dhawaa aduu guyyaa adii intala garaa qabdu taama torba amata ilmoo baatii torba qabdu gartee guyyaa adii jeesaniimi dhuumatan bordodde keessa taslaa bordodde gubbaa bordodde karaa bordodde namoonni beeka funya qoritti gartee eega guyyaa torbaan dabre gartee guyyaa kamisa qombii bordoddetti nama lama ajjeesan Somaaleen jechuun biyyu poolisiin Somaaleedhaa qaamni federaalaa nagaya gartee Itoophiyaadhaa tasgabbeessuu dirqama qabaatti akka biyyaatti yoo nageenyi hin jiraatiin guddinni biyyaa jiraachuu hin danda'u caaffee raamnis. Yoo nageenyi jiraate biitti takka nagaya harkannaan dura nagaya dursa. Ammoo yoo nageenyi hin jiraatiin
ollaan Itoophiyaan tun guutuun dhiigni ilmaan Oromoo guyyarraa gartee akka ajjeefamuun kun maaliif gartee mootummaan Abiyyi Ahmed gartee nageenya irratti laafina guddaadha. Warri gartee obboleetti xiyya karee fuutanaaf ture mucaa kana gartee warri ajjeese qaama biraati jeeti falmuu barbaadeenni akka malee warra PPT garuu jechuudha. Saniif namni tokko ilmaan Oromoo jaarmee Oromoo sadii qaba. Kaan kaafaa odee gara kaan abaa odee gara kaan PPT garuun rakkoo takka hin qabu. Ammoo namni gartee siyaasaa ifiidhaa yaada wal mormuun jiraachuu qaba. Malee gariin keessan haala takka keessa seentanii jibbaan agartee Oromoo adda qooduu kun wanni kun siyaasaa keessatti dhaabbatuu qaba.